Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Gaaffii irra caalaan keessan gaafataa jirtan takka deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa maqaa Facebook itti jijjiiran aappii Facebook irraa nama baay'ee rakkisaa jira. Maqaan Facebook jijjiiramuu dide haala kamiin akka maqaa Facebook karaa biraatiin jijjiiruu dandeenyu salphaatti daqiiqaa xiqqoo keessatti waliin ilaalla. Obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraya taatan viidiyoo feetan viidiyoo kana daawwata. Subscribe kana tuquu hin dagatina. Maatii chaanalii kana ta'uu hin dagatina. Erga subscribe tuqxanii booda xiyya kanarra tuquudhaan ol kan jedhurra ka jalqabaarra kaa'uu hin dagatina akka viidiyoon yeroo maxxanfamu isin dhaqqabuudhaaf. Sanaan booda maqaa kiyya profiiliin kiyya jala kana argattu yoo achira tuquudhaan gara fuula duraa deemtan salphaatti viidiyoo duraan maxxanfaman mata duree viidiyoo jedhu jala seenuudhaan salphaatti viidiyoo adda addaa barnoota duraan maxxanfamaa ture guutuu argachuu dandeessu isin jira. Gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu maqaa Facebook karaa lamaan jijjiiruu dandeenya. Tokko aappiin Facebook irraa jijjiiruu dandeenya. Garuu namoota baay'ee aappii Facebook irraa didanii jira. Mee jalqaba aappii Facebook dhumarraa Facebook aappii irraa haala kamiin akka itti jijjiirru waliin ilaallu. Erga Facebook irra seentanii booda sarara sadan gubbaa jiru kana tuqachuudhaan gara fuula duraa deemna. Salphaatti aappiin Facebook irraa maqaa Facebook jijjiiruuf erga asirra seennee booda mallattoon seetingii xiqqoon gubbaa jirti. Mallattoodhuma seetingii sana irra tuqachuun ammallee gara fuula duraa deemna. Mallattoo kanarra tuqnee gara fuula duraa yeroo deemnu haala kanaan nuuf baasa Facebookiin keenya jechuudha. Personal information update your name and contact information ka jedhu kanarra tuqannee ammallee gara step ittaanutti gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Personal information kanarra tuqannee yeroo gara fuula duraa deemnu haala kanaan nuuf baasa. Generally jalatti personal information general name nun jedha. Maqaa keenyarra tuqannee gara fuula ittaanuu darbinaa jechuudha. Salphaadhumatti aappii kana fayyadamnee jijjiiruuf. Garuu namoota baay'een ni didaa jira. Yoo isin dides sanaafis furmaata isaa waliin ilaallaa jechuudha. Sanduuqa jalqabaa irratti maqaa jijjiirrachuu barbaadan irratti katabattu. Sanduuqa lammaffaa irrattis yoo barbaadan yookaan immoo sadaffaa irratti utaaltanii katabattu jechuudha. Yoo gaagaa kaakayyuutti katabachuu hin barbaanne sanduuqa tokko ni dhiiftanii maqaaf maqaa abbaa qofa irratti katabattu jechuudha. So mee asirra Oromiyaa isa jedhee Ingiliffaan barreeffamee jiru yookiin gubbaatti ol dabarsee Oromiyaa afaan Oromootiin haa godhu haga ta'e irraa jijjiiruudhaaf jechuudha. Waan barbaadanitti maqaa barbaadan maqaa haaraa irratti katabachuun gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Sanduuqa tokkoffaaf lammaffaa yookaan immoo sadaffaa irrattis katabattan waa takkitti rakkina hin qabu jechuudha. Yoo haga akaakayyuutti barbaadanis jalqaba irratti maqaa keessan maqaa abbaa maqaa akaakayyuu. Sanduuqa tokko yoo dhiisuu barbaadan immoo maqaa keessaniif maqaa abbaa erga katabattanii booda review change gochuudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Sanduuqa tokko yoo dhiiftan garuu maquma keessaniif maqaa abbaa. Sanduuqa tokko irratti maqaa keessan sanduuqa itti aanu irratti maqaa abbaa katabattanii review change ka jedhu jala jira. Review change tuquun gara fuula duraa deemna. Garuu sanaan dura maqaa yeroo jijjiiratan itti yaaduu qabdu. Bultii 60 keessatti erga deebitanii lammaffaa jijjiiruu hin dandeessan. Bultii 60 booda kan inni isinii eeyyamu maqaa jijjiiru. Review change ka jedhu kana tuqnee gara fuula duraa deemna. Maqaa jijjiiruuf erga maqaa barreeffannee kaanee jechuudha. Filannoo lama mataa wal garagalchee nuu kenna. Isuma jalqabaa fayyadamnee jijjiirra. Garuu maqaa san jijjiiruuf dirqama paaswordii Facebook keenya itti galchuu qabnaa jechuudha. Sanduuqaas jiru kanarra tuquudhaan paaswordii itti katabanna. Yoo hin beekne akkamitti paaswordii daganne sirreeffanna ka jedhu duraan barsiiseen jira. Save changes ka jedhu tuquun amma jijjiirraa jechuudha. Erga paaswordii keenya itti guuttannee kaane paaswordii itti guuttannee save changes yeroo nuti jenne Facebook keenya kallattiidhumaan maqaa irraa nuuf jijjiiraa jechuudha. Yoo paaswordii hin beekne duraan barsiiseen jira. Playlistii barnoota Facebook jala argachuu dandeessu. Amma maqaan sun jijjiiramee jira already. Maqaa haaraa gubbaa kaa'ee isa duraanii immoo jala kaa'a. Sanaan booda erga jijjiirrannee booda duubatti deebinaa amma maqaa haaraatti jijjiiramee jira. Already jijjiirranne. Yoo haala kanaan isin dide isiniif jijjiiramuu dide garuu karaa biraatiin jijjiiruu dandeenya. Karaa biraatu jira jechuudha. Karaan nuti ittiin maqaa Facebook keenya jijjiirrachuu dandeenyu. Maaliif aappii Facebook irraa nama baay'ee didaara waan ta'eef. Samsung internet yookaan immoo Google Chrome fayyadamtu. Maqaa Facebook yoo aappii irraa isin dide Chrome yookaan immoo Samsung internet waan jedhu fayyadamuun achirra seenna. Erga achirra seenne yoo Facebookiin asirra jiraate achirra tuqanna. Yoo dhabame garuu gubbaatti facebook.com jennee barreeffanna. Bakka fedhe haa jiraatu fedhu haala kana isiniif fidu fedhu moo Google irraa haa jiraatu rakkina tokkitti hin qabu. Rakkinni inni qabu tokko hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko namni nin dhabeefaa jettu yeroo haala kanaan isinii baasa yeroo isin Chrome irra faa seentan waan biraatu banaa jira. Gubbaadhuma barreeffama sarara dhumaa gubbaarra jirurra tuqannaa jechuudha. Asirra tuqachuun ka irra jiru sana irraa haqne
facebook.com jennee irratti katabannaa jechuudha. facebook.com sirriitti barreeffannaa jechuudha. Sanaan booda inni nu jalatti nuuf fida irra tuquun gara fuula duraa nu geessa. Yeroo gara fuula duraa isin geessu salphaadhumatti wanti isin gochuu qabdan sarara email or phone number jedhu irratti emailii keessan jalatti immoo passwordii keessan katabattu jechuudha. Email or phone number yoo lakkoofsa bilbilaatiin banattan lakkoofsa bilbilaa yoo emailiin banattan emailii irratti katabattu jechuudha. Sanaan booda passwordii jalatti katabattanii login ka jedhu tuquun gara fuula duraa adeemna jechuudha. Emailii yookaan lakkoofsa bilbilaa waan ittiin banattan passwordii itti guuttanii yeroo isin looginii tuyxanii gara fuula duraa deemtan haala kanaan isinii baasa yookaan okay jettu yookaan not now gootu rakkina takka hin qabu not now ka jedhu tuyxanii gara fuula duraa yeroo deemtan haala kanaan isinii baasa. Sarara sadan as jiru kanarra tuqachuun gara seetingii adeemnaa jechuudha. Sarara sadan sana yeroo tuyne gara fuula duraa deemnu haala kanaan nu baasa gara gajjallaa sanatti gaddeemuudhaan seeting waan jedhu barbaaddanna. Seeting akka aappii feesbuukii miti haala kanaan baasa. Seetingii kanarra tuqanne gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Kiroomii yookaan internet browserii waan barbaaddan irratti yeroo seetingii tuyne gara fuula duraa deemnu haala kanaan nu baasa. Personal information irra tuquudhaan kan lammaffaarra gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Salphaadhuma irratti neem ka jedhu jalqabarra nu dhufa maqaa keenya irra tuquudhaan ka jalqabaa maqaa jalqabarra tuquudhaan gara fuula duraa deemne maqaa itti katabannaa jechuudha. Amma maqaa barbaadan itti katabachuudhaan review changes tuyne kanarraayis akkuma aappii feesbuukii irratti itti jijjiirre sanatti asirraayis itti jijjiirraa jechuudha. Ka jalqabaa irratti maqaa keessan ka dhumaa irratti maqaa abbaa yookaan ka jidduu irratti barreessitanii next gochuun ammallee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Review changes goone maqaa jijjiirrachuu barbaadan erga katabattanii kaatanii jala sanatti review changes ni jira. Review changes ka jedhu yeroo tuyne gara fuula duraa deemnu kunis maqaa keenya jijjiiruudhaaf dirqama passwordii itti guutuu qabnaa jechuudha. Passwordii feesbuukii keenya itti barreessinaa jechuudha. Maqaa keenya maqaa barbaadnu jijjiirreerra passwordii keenya irratti katabachuudhaan save changes ka jedhu tuqneetuma aappii isa kanarraa Chrome irraa yookaan internet browserii irraas salphaatti ka Facebook aappii irratti isin dide asirratti immoo jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Maqaa Facebookii beekuun dirqama yoo hin beekne yookaan yoo dagattan akkaataa passwordii daganne itti sirreeffannu ka jedhu chaanaalii kiyya jala argachuu dandeessu. Save change ka jedhu kana tuyxanii salphaadhumatti maqaa sana jijjiirrachuu dandeessuun isiniin jedha. Steepiin isaa baay'ee salphaadha. Steepiinuma salphaa kanaan maqaa feesbuukii keessanii jijjiirrachuu dandeessu. Chaanaalii kiyya jala seentanii mata duree pileeylistii jedhu jala yoo seentan pileeylistii jala barnoota tiiktookii, barnoota feesbuukii, barnoota iimeelii jedhee adda addatti qoodamee jira. Barnoota feesbuukii kana jala yoo seentan salphaatti barnoota dhimma feesbuukii qofaan wal qabate achi jala argachuu dandeessu. Yoo feesbuukii banachuu barbaaddan yoo passwordii dagattan yoo passwordii irraa jijjiiruu barbaadan yoo peejii banachuu barbaadan akkasuma add friend irraa gara followti yoo jijjiiruu barbaadan barnoonni dhimma feesbuukiitiin wal qabate mara isaa achi jala argachuu dandeessuun isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.